Ashama harka fuunee daawwattoota kabajamtoota keenyaa nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Nuti nagaa keenya. Har'a haala manu argaa jirtan kanaani viidiyoo haaraa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Asumaan bakka itti argamnuu fi dhimma naannawa kanatti nu fides isin beeksifna. Bakki nuti itti argamnu ganda dhaloota keenyati. Ganda dhaloota keenyaa keessaa immoo mana maatii Adaadaa Boontuuti. Kan nuti asitti argamneefis immoo sababii ani fi Boontuun gaa'ilaan dhaabbannee fi maatii keenyatti taasisanii maatiin Adaadaa Boontuu waamicha nu taasisanii, waamichi kun immoo mul'ii yookiin afaan Amaaraatiin malsi yookiin milaashii jedhamee yeroo tokko tokko waamama. Afaan Oromootiin mul'iidha. Isa kanaaf kunoo miinzolii keenya akkasumas hiriyoota jaalannu wajjin qe'ee isaaniitti argamna. Amma immoo taphachuuf jennee gara bakkeetti baanee jirra. Haala bareedaa kanaan argamnee jirra. Garuma hiriyoota kootiin isin dabarsa. Haaya, akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya, nageenyi koo kan jaalalaa kan kabaja bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'a bakka kanatti obboloota kana wajjin kan walitti qabamnee fi sababa isaa bal'inaan bilisummaan isiniif ibseera. Haa ta'u malee egaa bakka kanatti kan argamne bakka dhaloota keenyati, mana Adaadaa keenyati. Amma immoo manaa gara alaatti baanee jirra. Sababni egaa gara alaatti baanee jirruu fi xiqqoo aduu baanee jirra. Garuma Abiraamitti isin dabarsa. Eshi kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha. Akkuma amma obboloonni koo ibsanii, ani maqaan kiyyaa Abiraamin jedhama. Akkuma isaan jedhanii kan dhufne obboloota keenya, obboleessa koo Bilisummaa Abdataa fi obboleettii kiyya Boonee faana marsii dhufnee jirra. Egaa akkuma argitan kana obboloonni as jiran kun hundumtuu gammachuu Boonee fi gammachuu bilisummaatiif dhaabbannee jirra. Nuti ani miinzeedha, akka miinzeetti dhufee miinzee isaaniiti. Kanaafi viidiyoon kun viidiyoo bareedaadha. Haalli nuti irra jirru haala bareedaadha. Taphachaa jirra. Kanaafi haalli jiru akkana fakkaata. Guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Haalli turtii keenya eenyu sirna mul'ii dargaggoo Bilisummaa Abdataa fi Durbee Boontuu Qaabataa irratti argamna. Haalli turtii nuti irratti argamnu kan piroograamichi keenya baay'ee kan nama hawwatuu fi baay'ee kan nama godha waan ta'eef kanaafi haalli ittiin jirru haala bareedaadha, haala miidhagaa keessa turre. Kanaafi ulfaadhaa galatoomaa isiniin jennu hordofuu keessaniif. Ayyee nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani Keebar Abdataan jedhama. Mul'ii obboleessa koo Bilisummaatii fi obboleettii koo Booneetti irratti asitti argameetiin jira. Ulfaadhaa galatoomaa. Egaa daawwattoota keenya, isin immoo viidiyoo kana jaalattaniirtu, isinitti toleera yoo ta'e laayikii, sheer, komentii gochuudhaan yaada keessan nuuf qoodaa, nu jajjabeessaa. Baay'ee isin jaalanna. Jabaadhaa, isin faana jirra, isin deeggarra, isin laalaa jirra. Taphni keessan bareeduudha, gammada. Galatooma. Keenyas maal isinitti fakkaata kan jedhu komentii alatti nu qoodu. Yaada nuuf kennaa. Isin jaalannaa.